Kanaafuu yes or no question. At opinion bakka buutu moo Oromoo bakka buutu. Maal jechuudha kun? Hallamaan keessa fila paartii filosoofisaa gargara kiree fudhatte imta tallee maal jechuun fakkeenyaa fi fakkeenyaa fi akkamitti exclusive ta'a? Reef amma akka jettetti paartii sana akka paartiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filatee bakka ofii buufate. Isaan ammoo uummati san hin filan. Jechuuni ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa ta'an. Maal jechuudha? Gizee iddoo asirratti follow up question dhibii waan qabu. Fakkeenyaaf atini yoo dhimmi waan dhimmi Oromoo ilaallata gizee react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Jechuun kiyyini fakkeenya gizee Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gizee atini qortee barreessite waan kan mormiif kan argine. Yoo ammoo qondaanii mootummaa tokko gizee iddoo saayidii qabatee waan barreessitu waan argine Facebook tan follow tolchi fakkeenya si kaasuu danda'a. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likka naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaan waa qortee turte. Gizee dubbii wayaa bala musliimii irra kaatelle gizee difendi gootin dhageenna irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmadis namoota gargaara ODP keessa gizee atiin jaalowwan kan keewwanne ittiin dhageen. Rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaraa ta'a fakkeenyaaf gujii of fudhannam 400 wayidduu jira taksii reaakti gootin dhageenye. Gareen adda addaa uummata Oromoo irraa tarraf jechootiin barbaachisu kabar wayyaaneetu hin jedhamne jedhanii dhageenna takki reaaktiin goon. Kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhees gaafadha. Amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeke wajjira. Daba jira. Akkas ilaalanii Oromoo moo eenyuun jedhan. ODP wanneen kun akka yaadatitti wanni inni qabatee deemu akka nama nuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata Oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa ka jedhee qabatee jiru. ODP bakka bu'uu jechuun miseensa ODP ta'uu jechuun tootalii Oromoo dhiisuudha ka jedhee yaaduu jiraatu kun cubbuu jechuudha daba. Gaafa dhumaati Oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Abdii qabdu guutuu jechuun filannoo 2020 injifannettanii full confidence taatu. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha? Nu filatu inni akkamitti itti deemu? Nu filatu inni kayaannu? Sagantaa maa bafan? Eega nu filatu inni kayaannu maaliif ani qophii filannoo goonu? Jechuun sun bar jalqabumarraa akka yaadamni isaa dogoggora yaadamni akkana. Nu filataa hin mo'annaa. Nu qofa miti bar namuu mo'adhaa na filataa jedhetti dorgomu nu qofa doon ta'in. Namummaan beeziin isaa Oromoo keessa illee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas. Nu immoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jiru. Agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumna wajjinu laallee wanni nu Oromoof goone. Oromoon san laalee waan ammas harka qabnu Oromoon laalee itti mannee namuu wajjinuu dorgomne hin mo'anne inni qabsoo goone.